Akkam nagaa jirtu kabajamuuf jaallatamu maatii chaanalii kana har'a barumsa baay'ee maatiif barbaachistuu ta'e tokkoon isinii qabadhee jira. Innis immoo gogiinsa garaa daa'immaniif ijoollee kan jedhudha. Kun daa'imman hedduu biratti mul'ata, akkasumas immoo maatii hedduu yaaddessuudhaan beekama. Mee kana ilaalchisee barnoota gabaabaa tokkoon isinii qabadhee jira. Hanga dhumaatti na hordofaa. Akkasumas immoo chaanalii kanaaf haaraa taanaan maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Ispeeshaalistii dhibee fayyaa ijoolleef daa'immanii fi gargaaraa piroofeesaraati. Akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Sabiskiraayib, laayik, sheerii gochuun hin dagatinaa. Akkasumas immoo maatii keessan yookaan hiriyoota keessan daa'imman qaban affeeraa. Daa'imman bobbaan isaanii yeroo dhufu laafaa fi kan yeroo ba'u baay'ee isaan hin dhukkubsine yoo ta'e sababa turee dhufe qofaaf daa'imman gogiinsa qabu hin jedhamu. Yeroo dhufu laafaa taanaan akkasumas immoo yeroo dhufu boo'anii mallattoo dhukkubbii adda addaa agarsiisan taanaan bobbaan isaanii yookaan kaakkaan isaanii sagaraan isaanii turee waan dhufe qofaaf daa'imman gogiinsa garaa qabu hin jedhaman. Kana maaliif hin kaasuu barbaade maatiin tokko daa'imni yoo guyyaa lamatti guyyaa sadiitti akka bobbaa ba'a ta'e yookaan kaakkaa baasa ta'e gogiinsa garaa qaba jedhanii yaadu. Haa ta'u malee yeroo dhufu laafaa taanaan yeroo kaakkaa kana immoo baasanii mallattoo dhukkubbii agarsiisan taanaan isaan dhukkubu taanaan gogiinsa garaa miti jechuudha kun. Turtii itti bobbaan dhufu daa'ima tokko daa'ima garbiroo biratti akkasumas umurii tokko umurii garbiraa biratti garaagarummaa qaba. Daa'imman umurii tokko ta'anii fakkeenyaaf daa'ima waggaa lamaa ta'anii daa'imman lama sadii yeroo garaagaraatti bobbaa baasuu danda'u. Tokko guyyaatti si'a tokko, tokko guyyaatti si'a sadii, tokko guyyaatti si'a shan yookaan torbanitti si'a lama sadii qofa ta'uu danda'a. Kanaafuu turtii itti bobbaan dhufu daa'ima tokko gara daa'ima biraatti garaagarummaa qaba, akkasumas immoo umuriitti garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf daa'imman ji'a ja'a gadi bobbaan torbanitti al tokko hanga guyyaatti si'a torbaa dhufuu danda'a. Hanga umurii isaanii ji'a ja'a ganitti torbanittis al tokko qofa dhufuu danda'a. Akkasumas immoo guyyaatti al torba dhufuu danda'a. Kanaaf garaagarummaa guddaa jira jechuudha daa'ima tokko daa'ima garbiraa. Akkasumas immoo daa'imman umurii ji'a ja'a hanga waggaa lamaatti guyyaatti tokko hanga sadii dhufuu danda'a. Akkasumas waggaa afurii fi isaa ol guyyaatti si'a sadii hanga torbanitti si'a sadii qofa dhufuu danda'a jechuudha. Inni guddaan yeroo dhufu kan baay'ee gogaa hin taane ta'uu qaba. Akkasumas immoo kan baay'ee isaan dhukkubu ta'uu hin qabu jechuudha. Malee torbanitti si'a meeqa dhufee guyyaatti si'a meeqa dhufee miti inni guddaan gogiinsa garaa qabu hin qaban jechuudha daa'imman. Daa'imni tokko gogiinsa garaa qaba kan jedhamu yookaan kan jennu bobbaa gogaa ta'e kan turee dhufu tokko bobbaa gogaa ta'e lammaffaa kan turee dhufuu fi yeroo dhufu ammoo kan dhukkubbii qabuu fi ba'uuf kan isaan rakkisu yoo ta'edha. Kana beektu daa'imman yeroo bobbaan isaanii dhufee isaan dhukkubu baasuuf yeroo rakkatan hin miixatu, hin boo'u, naannoo kaakkaa ittiin baasan illee madaa'uu danda'a qaamni isaanii. Kanaaf daa'imni tokko gogiinsa garaa qaba kan jennu bobbaa gogaa ta'e kan turee dhufuu fi kan yeroo dhufu ammoo kan baay'ee isaan dhukkubsu kan ba'uuf isaan rakkisu ta'edha jechuudha. Akkasumas mallattoon kun walitti fufinsaan turtii ji'a tokkoo fi isaa ol yoo turedha. Malee daa'imni guyyaa lama guyyaa sadiif yeroo bobbaa ba'u xiqqoo waan isa dhukkubeef xiqqoo akka goguu waan ta'e qofaaf gogiinsa garaa qabu hin jennu jechuudha. Wanti kun walitti fufinsaan yoo tariitii ji'a tokkoof ture daa'imni sun gogiinsa garaa qaba jechuudha. Kanaachi yeroo nyaata haaraa tokko jalqaban fakkeenyaaf guyyaa lama guyyaa sadiif jijjiiramuu danda'a. Bobbaan isaanii xinnoo diraayii ta'uu danda'a, goguu danda'a, xinnoo isaan dhukkubuu danda'a. Kanaafuu walitti fufinsaan hanga ji'a tokkoo turuu qaba jechuudha gogiinsa garaa qabu jennee maqaa itti kennuuf. Daa'imman waggaa 5 gadi parsantaa 30 kan ta'an yeroo ta'etti umurii ta'e irratti jechuudha gogiinsa garaa ni godhatu jedhamee tilmaamama. Kanaafuu wanti kun hawaasa keenya keessa baay'ee mul'ata jechuudha. Daa'imman waggaa 5 gadi parsantaa 30 kan ta'an yeroo ta'e irratti gogiinsa garaa qabu jedhamee tilmaamama jechuudha. Daa'imman umuriin mana barumsaaf ga'an jechuunis kan waggaa 5 hanga waggaa 10 gidduu jiran keessaa ammoo parsantaa 5 kan ta'an dhibee kana ni qabu jedhamee yaadama. Daa'imman umuriin isaanii mana barumsaaf ga'e keessaa parsantaan 5 dhibee gogiinsa garaa kana qabu jedhamee yaadama. Akkaataa armaan olitti hiikasaa keenyatti jechuudha. Kanneen kana keessaa garuu parsantaa 90 amma parsantaa 95 kan ta'an sababa dhibee fayyaa kan hin taanedha. Functional constipation kan jedhamu jechuudha. Dhibee fayyaa kana fide jala hin jiru jechuudha yeroo hedduu. Kanaafuu wanti kun baay'ee waan nama yaaddessu jechuudha. Egaa daa'imman parsantaan 5 kanneen mana barumsaa umuriin isaanii mana barumsaa ga'e dhibee kana qabu irra kana keessaa immoo parsantaa 95 kan ta'an functional constipation yookaan
dhibeen fayyaa nama yaaddessu kan kana fidan jiru jechuudha. Yeroo baay'ee daa'imman dhibee kana qaban caalaa yaaddoo fi sodaa maatiitu caala. Daa'imni sun yeroo hedduu badaa mallattoo nama yaaddessu hin qabu. Baay'ees dhukkubsatanii waan rakkatan hin qabanii yaaddoo maatii fi sodaa maatiitu caala jechuudha. Gaafa mana yaalaa fidan illee daa'ima caalaa maatiitti irra rifatee argama. Mee akkaataa itti gogiinsi garaa dhufu yoo bifa kanaan ilaalle xiqqoo salphaatti akka nu galuuf jechuudha. Wal qabatee deema gogiinsi garaa daa'immanii kun. Bobbaan gogiinsa godhannaan sababa ta'een yeroo ta'etti daa'imni bobbaansa gogiinsa godhachuu danda'a. Maal ta'a yeroo bobbaansa gogiinsa godhatu yeroo ba'u isaan dhukkuba. Yeroo ba'u waan isaan dhukkubuuf marsaa itti aanutti sodaa dhukkubbii kanaan kan ka'e bobbaa baasuu tursiisu. Bobbaa baasuu tursiisuun kun immoo maal fidaa? Caalmaatti bobbaan isaanii akka gogaa deemu taasisa jechuudha. Kanaafuu irli jalqaba sirreessuu barbaachisa. Fakkeenyaaf daa'imman tokko yeroo daayippariin isaanii qulqulluu ta'e qofa kan kaakkaa godhan jiru. Sababa ta'eef guyyaa ta'e irratti daayippariin isaa gogaa waan hin taaneef kaakkaan godhiin ture. Kaakkaan godhiin ture taanaan immoo marsaa itti aanutti kaakkaa gochuuf yeroo isa dhukkuba. Isa dhukkubuun isaa sun immoo akka inni dhiibee kaakkaa godhee hin baasne isa taasisaa. Kun immoo moor bobbaansa akka gogaa deemu taasisaa deema jechuudha. Vicious cycle kan wal qabatee deema jechuudha. Kun Bristol stool chart jedhama. Bobbaan daa'immanii yoo maal fakkaatedha kan nuti garaa kaasaa qaba jennu, yoo maal fakkaatedha kan isaan gogiinsa garaa cimaa qaba jennu, kamti noormaali kan jedhu. Akkuma suuraa irratti argitan type 1 jedhamu kun yeroo daa'imman gogiinsa garaa cimaa qaban yookaan severe constipation qabanidha. Separate hard lumps wanta harcaa wayii waan akkasii mul'ata jechuudha. Inni noormaali immoo type 3 jedhamuu fi type 4 kanadha. Akkuma argitanii boca kana qaba jechuudha. Inni type 6 type 7 jedhamu kun immoo yeroo daa'imman dhibee garaa kaasaa qaban kan mul'atudha jechuudha. Kanaafuu boci bobbaa daa'immanii illee daa'imni dhibee maalii qaba kan jedhu amma ta'e nutti himuu danda'a jechuudha. Daa'imman hedduu biratti dhibeen kun kan jalqabu yoomi tokko yeroo nyaata dabalataa jalqabanidha. Naannoo ji'a ja'a nyaata haaraa tokko yeroo jalqaban fakkeenyaaf yeroo akkasii gogiinsi garaa jalqabuu danda'a. Akkasumas immoo yeroo bobbaa ofiin deemuu eegalan yookaan toilet training yeroo jedhamu ofii isaanii mana fincaanii itti fayyadamuu yeroo jalqaban isaan jalqaba jechuudha gogiinsi garaa. Akkasumas immoo yeroo mana barumsaa eegalanidha. Mana barumsaa yeroo eegalan sa'aatiin mana barumsaa bobbaan manni fincaanii mana barumsaa jiru isaanii jechuu dhiisuu danda'a. Kanaaf yeroo isaan nyaata dabalataa jalqaban yeroo bobbaa ofiin deemuu eegalan yeroo mana barumsaa eegalan gogiinsi garaa jalqaba yeroo hedduu haa ta'u malee umurii kamirratti uumamuu danda'a jechuudha. Gogiinsa garaa daa'immanii ittisuufis ta'e sirreessuuf jalqaba osoo hin dhufiinis ittisuufis haa ta'u akkasumas immoo sirreessuuf wantoota maatii gochuun qaban gurguddoon kanneen armaan gadiiti. Haa ta'u malee sirreessuu caalaa ittisuutu salphata waan ta'eef amma danda'ametti ittisuun gaariidha jechuudha. Jalqaba daa'imman bishaan ga'aa dhuguu isaanii hubachuu fi nyaata gidduuttis dhugsiisuu. Kanaan dura barnoota ta'e hojjedheera daa'imman guyyaatti bishaan hagam dhuguu qabu kan jedhu. Kanaaf daa'imman bishaan ga'aa yoo dhugan bobbaan isaanii diraa hin ta'u hin gogu. Yoo sababa ta'een immoo bishaan ga'aan dhugiin hafan bobbaan isaanii hin gogaa yeroo gogummoo isaan dhukkuba yeroo bobbaa baasuuf jedhanii kana sodaachuu immoo tursiisu kun tursiisu immoo itti cimsaa deema jechuudha. Kanaaf daa'imman bishaan ga'aa akka dhugan taasisuu akkasumas immoo nyaata gidduutti illee nyaataa jiru taanaan gidduutti bishaan dhugaa osoo nyaatanii gaariidha jechuudha. Akkasumas hanga danda'ametti harma haadhaa hoosisuu. Kanneen aannan harma haadhaa hin hodhiin guddatan irra gaafa ilaalamu kanneen harma haadhaa hodhanii guddatan yeroo baay'ee gogiinsa garaan godhatan. Yeroo hedduu aannan foormulaa yookaan aannan xaasaa daa'imman akka gogiinsa garaa godhatan taasisa. Akkasumas immoo aannan loonii illee amala akkasii qaba. Kanaaf amma danda'ametti hanga ji'a ja'a aannan harma haadhaa qofa hoosisuun barbaachisaadha. Nyaata faayibarii qaban nyaata bobbaa lallaafisaan kan faayibarii qaban kanneen akka maangoo, burtukaana, mandariina, raafuu, kaarotii, ocholoonii, zayituunaa, baaqelaa fi kan kana fakkaatan akka isaan argatan taasisuudha. Erga dhibeen kun qabeessaa ta'u osoo dhibee kana hin godhatiin nyaatonni faayibarii qaban gogiinsa garaa ni hir'isuus ni ittisuus jechuudha. Akkasumas immoo sagantaa dhaabbataatti bobbaa taa'an baasuu sagantaa qopheessuu fi sagantaa dhaabbataatti mana fincaanii deeman yookaan bobbaa ba'an baasuufidha daa'imman waggaa 2 waggaa 3 olii yoo ta'e. Maatiin daa'imman waggaa 3 booda guyyaatti yoo xiqqaate si'a 2 jechuunis ganama yookiin galgala bobbaan dhufus dhufuu baates daqiiqaa muraasaaf akka isaan taa'anii yaalan gochuun yeroo
bobbaa sirreessuun ni danda'ama. Bobbaan jiraates bobbaan isaanii dhufes dhufuu baates daa'imman waggaa 3 olii ganamaaf galgala akka mana fincaanii dhaqanii yookaan pooppoora ta'anii daqiiqaa 10f akka isaan yaalan taasisuu qabu jechuudha maatiin. Torban 2 jalqabaa xinnoo waayyuu bobbaan dhufuus danda'a. Haa ta'u malee yaalsisuu. Continuously torban 2 haala kanaan yaalsisaan sirraa adeema jechuudha. Sa'aatii sanatti baraa dhufa. Kanaaf ofii isaanii torban 2 booda ganamaaf galgala mana fincaanii deemuu baruu bobbaan isaanii hin turu jechuudha. Sababa ta'een gaaf tokko bobbaan ture gogaa deema. Gogaa deemu kun immoo akka yeroo bobbaa baasan isaan dhukkubu taasisaa. Kanaaf sodaataa deemu kun immoo itti cimsuu waan danda'uuf sagantaa dhaabbataa ganamaaf galgala bobbaa akka isaan mana fincaanii fayyadaman yookaan pooppoo fayyadaman taasisuun barbaachisaadha jechuudha. Haa ta'u malee daa'imman gogiinsa garaa qabaatanii dabalataan mallattooleen armaan gadii yoo agarsiisan ogeessa fayyaa daa'immanii barsiisuun barbaachisaadha. Akkuma sila jenne kanneen parsantaa 95 ta'an functional constipation dhibee fayyaa hin qaban ofuma maatiin sirreessuu danda'u jechuudha. Haa ta'u malee mallattoon tokko jiraannan ogeessa fayyaa daa'immanii mariisuun barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf ulfaatinni qaamaa hir'achuu fi guddinni qaamaa boodatti hafuu. Daa'imni baay'ee ulfaatinni qaamaa isa gad bu'aa ta'e akkasumas immoo guddinni qaamaa yookaan ariitiin guddina qaamaa boodatti hafaa yoo ta'e umurii irratti eeguu qabnu umurii irratti eegnu irratti yoo taa'uu dide yoo daaddeechuu dide yoo deemuu dide guddinni isaa boodatti hafe jechuudha. Akkasumas immoo bobbaan lallaafaa ta'uyyuu yoo dhiiga maqatee dhufe bobbaan dhiiga maqannaan always ogeessa fayyaa mariisuu qabna jechuudha. Akkasumas immoo umurii ji'a tokkotti dursee yoo jalqabe wanti kun umurii ji'a tokkoon dura eegalee yoo gogiinsi garaatti fufee ture ilaalchisuu qabna jechuudha ogeessa fayyaa daa'immanii. Akkasumas immoo bobbaan jalqabaa akka dhalataniin baasan yookaan meekooniyeemiin jedhamu bobbaan jalqaba daa'imman baasan sa'a 48 ol turee dhufe yoo ta'e ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Kanaan dura kaaseen ture barnoota biraa irratti bobbaan jalqabaa yeroo hedduu sa'a 24 keessatti ba'a. Hedduun isaa immoo daa'imman heddummaa sa'aatii 48 keessatti hin baasu. Sa'aatii 48 ol bobbaan osoo hin bahin turaan ogeessa fayyaa mariisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha kan jalqabaa. Akkasumas immoo dhukkubbii garaa darbee kan hoqqisiisanii fi kan ho'a qaban yookaan mallattoo dhibee adda addaa kan qaban yoo ta'e ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha jechuudha ammas. Kana malees hanga umurii isaanii irraa eegamu ol kan rafanii fi daa'imummaa isaaniitti bifa kelloo yoo godhataniiru ta'e tarii dhibee haayipootaayirooidizim jedhamu qabaachuu danda'u waan ta'eef sa'aatii hedduu rafu yoo ta'e mallattoo jaawundis yookaan qaamni isaanii kelloo ta'ee ture yoo ta'e ijoollummaa isaaniitti akkasumas herniyaa ambalaakaal herniyaa kan jedhamu handhuurri isaanii iitotee jirti yoo ta'e hormoonii taayiroodii kan jedhamu haayipootaayirooidizim kan jedhamu dhibee kana qabaachuu danda'u waan ta'eef ogeessa fayyaa mariisuun gaariidha. Akkasumas immoo dugda isaanii gara gadiirra rifeensi kan jiru yoo ta'e yookiin dhiitoo yookiin dhooqa kan qabu yoo ta'e dhibee spinal cord problem yookaan spina bifida kan jedhamu sadarkaa adda addaa qaba wanti kun spina bifida rifeensumti qofti kan jiru yoo ta'e dugda isaanii gara gadi dhiitoo wayii yookaan dhooqa wayii yoo qabaate yookaan immoo dhiitoo wayii yoo jiraate ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Akkasumas lugni isaanii jabina kan hin qabnee fi fincaa'uuf kan rakkatan yoo ta'e yeroo kanas ogeessa fayyaa mariisuun baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaan ala garuu haala sila jenneen nyaata faayibarii qabu sirriitti nyaachisuun sagantaa dhaabbataa baasnee akka isaan bobbaa ba'an baasisuun wantoota kanaaf isaan saaxilan sirreessuun yoo kanaan dide immoo daawaan tokko kan mana yaalaatti kennaman jiru kan sirreessan kanaan parsantaan 95 oliin sirrata sababa dhibee fayyaa adda ta'es miti kan ofuma deebee sirratu waan ta'eef obsuu barbaachisaadha jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa laayikii fi sabiskiraayib gochuun dagatinaa gaaffii qabaannaan immoo koomentii jala naa kaa'a ilaallee mari'annaa turtii gaarii.